Kabajamtoota hordoftoota TV kanaan nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif biyya jirtanitti mana jirtanitti isiniif haa ta'u. Attam jirtu baga nagaan dhuftanii Waaqayyo san eegee nu geggeessee yeroo kanaan nu ga'eef galanna ta'u. Sagantaa keenya maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokkoon jalqabneerraa ganama kana luba gaaddisaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Lubaa baga nagaan dhuftanii. Baga nagaan nu eddan nagaan nabina. Ameen ameen maqaa Waaqayyo bara baraan kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u. Waaqayyo maqaan isaa haa ulfaatu. Saba Waaqayyo sheerii gochuun irraanfatinaa dubbii sagalee Waaqayyo hin dubbata. Waaqayyo har'a waan nuun jedhu qaba. Sagalee Waaqayyo keessaa maal jedha? Luqaas boqonnaa 10:41 irratti waa'ee Maartaaf Maariyaam Yesuusin mana isheetti afeertee gola seente. Maariyaam garuu miilla Yesuus jala gadi teesse. Achi booddee yeroo isheen teessu as kana butti sana butti as jetti achi jetti achi as baatee maali yaa gooftaa maa cal jetta? Isheen yeroo teessu ani yeroon dadhabu maaliif cal jettee na ilaalta jennaan? Yaa Maartaa ati hin yaaddoftaa waan baay'eettis immoo dhamaataa kan barbaachisu garuu waan tokkichaa. Wanti barbaachisu kun immoo Maariyaam qooda gaarii filatteetti iseerraa sin fudhatamu jedhe. Har'a wanti kanaaf isiniin barbaachisu asiif achi yaadda'uu asiif achi dadhabuu utuu hin ta'in dubbii Waaqayyootti of kenninee dubbii Waaqayyoof iddoo kenninee isa dhaga'uu duwwaadha. Kanaaf gara dubbii sagalee Waaqayyoo dhaga'uutti baga nagaadhaan dhuftanii Waaqayyo hubannaa isaaf ogummaa isaa nuuf haa kennu. Qooda isaa hin fudhatamne qooda isaa biliin hin nyaanne qooda isaa hattuun hin fudhanne sana isa sanatti akka jabaannuuf barbaada gooftaan akka isa dhageenyu. Kanaaf hin kadhanname Waaqayyoon. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa baay'ifnee guddifnee si galateeffannaa. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Nagaaf fayyaatti nu eeddee akka agartuu ija keetiitti halkan keenyaaf guyyaa keenyatti darbitee hamaa hundumaarraa yaa gooftaa nama har'aa nu gootee nu baattee asiin nu geesse. Galanni keenya ulfinni keenya yaa Waaqayyo sitti hir'atin. Yeroo kana sitti kenne carraa kana situ nuuf kenne hafuura keenya caalaa nutti dhiyaatta. Bantiin Waaqaa nurratti haa banamu ganama kana. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa barsiisaa gaarii kottuuti ibidda hafuura qulqulluutiin garbicha kee afaan godhadhuuttiin dubbadhu. Gooftaa karaa qabda. Qilleensarra duumessarra karaa qabda. Karaa barbaadde garaa keenya jireenya keenyatti dubbadhu. Nu biran darbin Yesuus nama Naazreet. Nu biran darbin gooftaa koo si eeggannaa gara kee ilaallaa. Ganama kana maqaa Yesuus Kiristoosiin utuu nu biran darbin garaa keenya garaa cabaadhaan yaada cabaadhaan gad of deebisuudhaan dubbii kee dhageenye ittiin akka adeemnu ittiin akka tarkaanfannu ati nu gargaari. Yeroo kanatti dubbii kee dhaga'aa kan jiran hundumaa qaqqaban kan dhukkubsatan maari kan hidhamanii kan gaddan jajjabeessi kan dadhaban kan dhukaniif humna kenni dubbii kee kana keessaa. Maqaa Yesuusin lola diinaa irraa bittimsi dubbii kee kana keessaa. Hojiin diinaa hojiin seexanaa qaluufatuuf ajjeesuudhaaf balleessuudhaaf malee waan kan biraaf miti. Dubbii keessa kan dhaggeeffanneef summii isaa facaasa. Maqaa Yesuusin ganama kana humna keetiin abidda keetiin kan nyaatame haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo gooftaa laphee banamaa laphee qophaa maqaa Yesuusin hunda keenyaaf nuu kenni. Nutti dubbadhu nu barsiisi. Amen. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Ati ol jedhi nu immoo gadi jenna. Ameen. Maqaa Waaqayyo bara baraan eebbifamu. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha.
gooftummaa isaa labsinaa inni bara baraan gooftaadha maqaan isaa haa eebbifamu. Yeroo kana immoo gara faarfannaatti ceenaa faarfannaadhaan waaqeffannaa. Olmaan kee olmaarratti olmaa kamtuunsa kamirra wayyee dhimmaa koo fedhaasi falmaa dhagaameera kan fayyee sinnaa leenjisee aleellaa ogummaa koo lallabadhu gooftaa koo kan keeffaneelaa gaarummaa keetiin nan baadhu gaarummaa kee gaarummaa keetiin nan baadhu jaalala kee farjummaa kee bu'aa kee dhufee mul'atu gaarummaa keetiin nan baadhu jaalala kee farjummaa kee bu'aa kee dhufee mul'atu. Eebbiftee furrisaa koo baattuu dhagaa namoosiftee lubbuu korraas buuftee nagaa gaddeebi'aa wajjin baatee dirree lolaa sinaadheessuu hojii kan kee hunduratti tolaa gameessa koo mokumaa yeedaloo bareedaan siifumaa Dokficha kumma yedalo bareedaan sifuma gameessa kumma yedalo bareedaan sifuma Dokficha kumma yedalo bareedaan sifuma Silleellisaa sagalee ol kaasee aangoo dhumaasituun kuteessee Silleellisaa sagalee ol kaasee aangoo dhumaasituun kuteessee Silleellisaa sagalee ol kaasee moofaa baarsaasitu tarsaasee Silleellisaa sagalee ol kaasee moofaa baarsaasitu tarsaasee Nan baay'isaa galata kee Nan baay'isaa galata kee Nan baay'isaa galata kee Olmaa kan kennaan kan kee Nan baay'isaa galata kee Nan baay'isaa galata kee Baay'isaa galata kee Olmaa kan kennaan kan kee Kabaniru mangudoni leenca yuudaa siidha bootni eenyutu saakee mallattoo cufaa ibsati jettee talitta dhuunfaa dhimma ulfaataatti si waamaanii adda qaama keela ibjenaanii Nan baay'isaa galata kee Nan baay'isaa galata kee Nan baay'isaa galata kee Olmaa fi kennuun kan kee Nan baay'isaa galata kee Nan baay'isaa galata kee Nan baay'isaa galata kee Olmaa fi kennuun kan kee Nan baay'isaa galata kee Ameen ameen galanni waaqayyo haa baay'atu faarfattoota garas waaqayyo dachaa dachaa isaan eebbisu egaa saba waaqayyo akka Maariyaam of qopheessinee dubbii waaqayyo dhageenya gara dubbii sagalee waaqayyootti darbinaa lubaa isiniif hafuura qulqulluudhaaf hin gadhiisaa itti darbaa. Ulfaadhaa nagaan waaqayyoo akka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u dhaggeeffattootaaf hordoftoota TV kanaan hojjettoota TV kanaan hunduma keessan waaqayyo moo torban darbe nagaatti nu eegee akka kanatti wal arginu isa godheef galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Galanni waaqayyoo yeroo hundumaa bira baay'eedha waanta ta'eef boroota nuuf faarfatan waaqayyo isaan haa eebbisu jechuun jaalladha. Ameen. Har'a mata duree irratti barachaa turre torban torbaffaadhaaf
isan walitti qabaa waa'ee lolatti jabaachuudha kan inni nuyi wajjin ilaalaa turre wallaansootti cimuu lolatti jabaachuu lola afuuraa wallaansoo afuuraa isa jedhu bal'inaan waan waaqayyo naaf kenne waan waaqayyo na hubachiise ofii kootiis isinii wajjin sirmaachaan ture waaqayyoon hin galateeffanna torba guutuu barachuu keenyaaf lolli keenya eenyu wajjin akka ta'u ilaalleerra eenyu wajjin akka wallaansoo qabnu eenyu wajjin akka ollollu kiristaanonni immoo yeroo hundumaa amantoonni immoo yeroo hundumaa lolarra akka jirru wallaansoorra akka jirru amma gaafa gooftaan dhufutti amma gaafa gara gooftaa deemnutti yookiin immoo lolli kan nurraa dhaabatu gaafa boojam jennees ilaalleerra waraanni keenya kun immoo duulli keenya kun immoo namoota foon uffatanii wajjin akkam ta'an isa kanas ilaalleerra eenyu wajjin lolla isa jedhus gadi fageessinee ilaalaa turre ittaan sinee torban sadan darbeef kan nu ilaalle waa'ee mi'a waraanaa keenyaati. Loltuun immoo hidhannootu barbaachisaa. Mi'a waraanaatu barbaachisaa. Kanammoo kan jedhe macaafa qulqulluudha. Haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaasa kan waaqayyo guutummaatti hidhadhaa'e. Guyyaa hamaa sanatti jabaattanii ittiin mormitanii moo akka dandeessanitti mi'a lolaasa kan waaqayyo fudhadhaa'e. Mi'a lolaasa kan waaqayyo loltoonni Kiristoos mi'i waraanaa keenya mi'i lolaa keenya maal akka fakkaatu immoo iddoo ja'atti irree ilaallee mudhii keenya kan ittiin hidhannu uffannee kan adeemnu akka kopheetti kan ka'annu harka keenyatti kan qabannu mataa keenyarra kan ka'annu yeroo hundumaatti akka meeshaatti akka kiraashiitti qabannee kan adeemnu maal akka ta'e bal'inaan walii wajjin ilaalaa turre arragaa walitti qabuu yaada dhumarratti har'amoo kan nuyi walii wajjin ilaallu maal godha bu'aa mi'a waraanaa keenyaa ilaalla. Bu'aa mi'a waraanaa keenyaa mi'i waraanaa kun hidhannoon keenya kun mi'i waraanaa inni kan waaqayyo nu hidhachiisu kuni inni yeroo hundumaa hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa jedhan inni hafuurri qulqulluu nu hidhachiisu kun immoo maal godha? Arrasa kana ilaallee walii wajjin kadhannee xumurra. Bu'aa mi'a waraanaa keenyaa maal godha? Mi'i waraanaa kun cal jennee madhannee deemna moo cal jennee maka'annee deemna moo maa inni bu'aansa maal hojjeta? Cal jennee mamni jechuudha waan hojjetu qaba waan godhu qaba. Kiristaanonni dhagaa amantoonni dhagaa obboloonni dhagaa bulottonni dhagaa mi'i waraanaa keenya wanti inni hojjetu waan arfan tokkoon sagalee waaqayyoo keessaa isinitti hima. Tokkoffaa bu'aan mi'a waraanaa keenya meeshaa waraanaa keenya tokkoffaa isaaniti xiyya isa hamaa akka abiddaa boba'u dhaamsuu dandeenya. Ameen. Galanni isaaf haa ta'u. Xiyya isa akka abiddaa boba'aa adeemu ittiin dhaamsina. Kanaaf mi'i waraanaa kiristaanota hidhatan amantoonni hidhatan obbolottonni hidhan hafuurri qulqulluun nu hidhachiisu mi'a waraanaa salphaa miti. Meeshaa waraanaa salphaa miti. Meeshaa caalu mi'a caalu meeshaa addunyaa kanarra jirurra hin caalu. Akkas jedha kun dubbii waaqayyooti. Galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 16 kana hundumaa irratti si amantee akka gaachanaatti fudhadhaa akka jedhe booddee isaanidha. Isaan xiyya isa hamaa sana warra akka abiddaa boba'aa adeemsan dhaamsuu dandeessu. Ameen. Waaqayyo haa eebbifamu. Ilaa mi'i waraanaa nu bira jiru. Mi'i waraanaa nurra jiru. Hidhannoon kuni waan yaraan hojjetu. Waanuma salphaan hojjetu jiran. Akkas jedha. Isaan jedha erga tarreesse booddee mi'a waraanaa isaan immoo xiyya isa hamaa isa akka abiddaa boba'aa adeemu dhaamsitu. Ameen. Ammayyuu nan jedha maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin xiyya hamaan akka abiddaa boba'aa adeemu sagalee dhageenyu kanarraan kan ka'e ammayyuu lafa jiru kan dhaame haa ta'u. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ammayyuu haa dhaame. Ameen. Mee yaadaa jirana wanti kun salphaa miti. Wanti kun salphaa miti. Meen ilaalla. Xiyyaa namoota baadiyyaatu beeka yookaan immoo naannoo keenya kutaa 6 keessa kan jiran naannoo Benishaangul Gumuz keessa kan jiran baay'inaan kan isaan itti gargaaramanii xiyyaan gargaaramu. Namas haa ta'u bineensas haa ta'u kan isaan ittiin adamsanii qaban rukutanii xiyyadha. Xiyyi waan dhukaafamu tokkodha. Xiyyi waan gadhiifamu tokkodha.
xiyyi inni tokko qara qaba inni tokko moo marzii qaba akka gabbani sagalee kana xiyyadha akkuma tiyyu nama miidha hamaadha akka biddaamoo boba'aa adeema hojiin hojjennu yaadame xiyya isa hamaa akka biddaa boba'aa adeemu kan yoo dhaqee namarra bu'e yoo dhaqee mana namarra bu'e yoo dhaqee maatii namarra bu'e yoo dhaqee biyya tokkorra bu'e maal godha kun maal hojjeta kun yeroo darbee isinitti mee irra deebi'een dubbadha haadha ijoolleen lama jalaa boqotan ijoollummaa kootti beeka warran isiniin jedhe ijoollee lamatu wal duuka jalaa du'an ijoolleen kun yeroo sana wal lolaniitu isheen tokko bishaan yemmuu buutu obboleettiin inni tokkos erga obboleettiin koo duutee bishaan bu'ee du'e erga isaan arganii waldaa makaana Yesuus dhufee booddee haadhi isaanii waldaa dhufan nan kadhadhaafan ture hafuura hamaati iyyee keessaa ba'e hafuurichi maal jedhaa ijoollee ishee nama galaafadheen ituun isheef adeemaa jiruuti na argattanii erga keessaa baafnee booddee yemmuu gaafadhu maalidha isinii jedhee yeroo gaafadhu ijoollummaatti ijoolleen isin jalaa boqotanii beekteen naan eeyyee ijoollee lama qaba ture ijoolleen kun lolaniitu galaana bu'anii na jalaa du'anii argitanii seexanii wanti hin hojjetu diinni wanti hin hojjetu ijoollee lama jalaa galaafatee haadhaaf adeemaa jira haadhas jalaa balleessuudhaaf adeemaa jira egaan obbolootaa akkasiin jabaattan hin barbaada obboloottota akkasiin jabaattan hin barbaada firoota koo akka nun jabaannu hin barbaada mi'i waraanaa keenya maal hojjeta mi'a yaraan nurra hin jiru meeshaa yaraan nurra hin jiru xiyya isa hamaa akka biddaa boba'aa deemu maqaa Yesuusiin ammayyoo hadhaamu malee Ameen. isa nama balleessu isa nama barbadeessu isa kunoo dhala nama jalaa ajjeessu dhala ajjeese jedheemoo kan hin dhiifne haadhatti kana deemu abbaatti kana deemu mana namaa barbadeessu jireenya namaa barbadeessu barbaada isa kanati namarraa dhaamsaa ol Ameen. isa kanati mana namaarraa dhaamsaa ol Dhugaadha. isa kanati biyyarraa dhaamsaa ol xiyya hamaa lolli nuti jirru kun lola salphaa miti Dhugaadha. waraanni nuti jirru kun waraana salphaa miti Dhugaadha. warra addunyaa afuuraa keessa jirtan isinii gala xiyyadha kun dhalaarraan darbannaan natti deddeebi'a jiran xiyya hamaa hamaa isa akka biddaa boba'aa deemu mee yaadaame kun dhaqee namarra yoo bu'e kun dhaqee mana namaarra yoo bu'e kun dhaqee biyyarra yoo bu'e maal godha egaan meeshaan waraanaa keenya immoo isa kana dhaamsuu danda'a maqaamti Waaqayyo haa eebbifamu Ameen. meeshaan yaraa sirkan jiru meeshaan yaraan harkan jiru meeshaan yaraan nurkan jiru isa kana dhaamsuu danda'utu nurra jira Dhugaadha. ammayyuu kanuma gochaa jira seexanii xiyya hamaa sana gadhiisaa jira isa akka biddaa boba'aa deemu sana gadhiisee namoota baay'ee fixaa jira namoota baay'ee balleessaa jira namoota baay'ee diigaa jira biyya baay'ee diigaa jira isin immoo edaga isaan xiyya isa hamaa akka abiddaa boba'aa adeemu sana dhaamsuu dandeessuu jedha Ameen. jabaadhaa jiran lora afuuraa kanatti wallaansoo amantii kanatti wanta salphaatti hin jirru hojii guddaa hojii bal'aatti jirra wanta ta'eef irran deebi'a warri addunyaa afuuraa keessa jirtan isinii gala wanta ta'eef lola afuuraa kanatti jabaadhaa ammayyuu dhaamsuu qabna ammayyuu sadurii caalaa jabaannee isaan loluu mormuu wallaansoo qabuu qabna mi'i waraanaa keenya abeet gooftaa galanni siif haa ta'u mi'i waraanaa keenya kana hojjeta kana raawwata kana godha xiyya hamaa isa akka abiddaa boba'aa deemu maqaa Yesuusiin mana nama kanarraa hadhaamu Ameen. maqaa Yesuusiin obboleettii kanarraa hadhaamu ammayyuu Ameen. maqaa Yesuus Kiristoosiin gola namaa keessa hadhaamu ammayyuu Ameen. ilaa qilleensarra karaa qabdati gooftaa duumessarra karaa qabda gooftaa karaa karaan hin jirre karaa qabda gooftaa sagalee kee humna hojjetu of keessaa qaba humna waa godhu humna waa raawwatu of keessaa qaba boleettii dhagaa jirtu
obboleessa dhaga'aa jirtu namoota dhaga'aa jiraniif yaa Waaqayyo xiyyi kun kan itti darbatamaa jiru yeroo kan aniyyuu sagalee kee amanadhee sin kadha maqaa gooftaa maqaa Yesuusin hin miidhin. Ameen. Hin miidhin irraa hadhaamu. Ameen. Hin miidhin addunyaa kanarraa hadhaamu biyya keenyarraa hadhaamu. Iyya hamaa inni bobaa adeemu kun inni nama gubee balleessu biyya gubee saba gubee balleessu barbaadu maqaa Yesuus Kiristoosiin kan dhaame haa ta'u. Ameen. Hadhaamu humna maqaa Yesuus keessa jiru. Ameen hadhaamu. Maqaan Yesuus waaqarratti lafarratti aboo guutuu qaba. Ameen. Maqaan Yesuus Kiristoos maqaa baroota hundumaa keessatti hojjetudha. Hadhaamu. Ameen. Ameen. Nama kana narra hadhaamu nan gubadhe kan jedhu. Yaa Waaqayyo nan gubadhe kan jedhu. Yaa Waaqayyo manni isaa gubii kan ta'e. Gubii kan ta'e boqonnaa kan qaban seexanni mana isaanii keessa abidda kan buusu gaa'ila diigamuuf jedhu yaa Waaqayyo ijoollee facaatuuf jedhuuf sin kadhadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin irraa hadhaamu. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin irraa hadhaamu. Ameen. Isaan kan hin beekne walirratti kan isaan kaase wal kan isaan jibbisiise. Mana diiguuf kan kee gaa'ila diiguuf kan kee ijoollee facaasuuf kan kee bultoo facaasuuf kan kee guddaa salphisuuf kan kee. Maqaa Yesuus Kiristoosiin amma ituu dubbii kana dhageenyu yaa Waaqayyo mana kanarraa qabbanni irratti dhaqee nagaan irratti dhaqee lolli kun ituu mammatti dhagaamurraa kan fagaate haa ta'u. Ameen. Lojjeta Waaqayyo. Ameen. Lojjeta Waaqayyo galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Dhugaadha. Dhaamsa Waaqayyo namarraa mana namaarraa dhaamsa Waaqayyo. Ameen. Dhugaadha. Yesuus jiruun hin gubu. Ituu Yesuus jiruun hin gubu. Yesuus jiruun balleessu xiyyi hamaa kun numbii. Ameen. Harki Waaqayyo jira jiran maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Ameen. Dhaamsaa ture dhaamsaa jira ammayyuun dhaamsa Waaqayyo. Dhugaadha. Ameen. Kun hojjeta gaaddisaa miti. Oleettii komichi kan hojjetu dubbicha. Dhugaadha. Sagalee kee erginaan kun fayyaadhe sagalee Waaqayyo eessatti iyyuu fayyisu. Dhugaadha. Ilaalan jedhamas maqaa Yesuusiin bilisa ba'a. Ameen. Maqaa Yesuusiin bilisa ba'a waraansa isa kam jalaayu dhibee isa kam jalaayu xiyya diinaa odee diinaa isa kam jalaayu maqaa Yesuusiin namanan kallattiidhaan gartee nu dhaggeeffachaa kan jirtu karaa yuutuubii karaa FB kanaa maqaa Yesuusiin karaa miidiyaa kana nu dhaggeeffachaa kan jirtan bilisa ba'a. Ameen. Ammatu isinitti argamu dhanna kee gadhiisee mana kee gadhiisee golaaf gorduuba kee gadhiisee kan fagaate haa ta'u. Ameen. Mii waraanaa keenya kana godha. Ameen. Ameen. Hin godha maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Ameen. Hallelujah. Bu'aa biyya waraanaa keenya irratti naasaa jira. Dhugaadha. Biyya waraanaa keenya meeshaa waraanaa keenya bu'aan ni fidu waan inni godhu. Lammaffaa mi'i waraanaa keenya maal hojjeta? Mi'i waraanaa keenya kuni mi'a da'oo jabaa. Ameen. Jedhagaa da'oo jabaa daannoo diinaa jigsuudhaaf Waaqayyoof hojjechuu nama dindeessisu. Ameen. Hallelujah. Ameen. Da'oo jabaa daannoo diinaa Kera marifisa የሰይጣን ምሽግ ለፈሰይጣን ጀለታዬ ለፈሰይጣን ከሰታዬ ለፈሰይጣን ከሰዶከቴ ኦጀት ዳኖሰን ዲጉ ደንዳ አሜን ኒ ወራና ከኘን የሰልፋዲስ አሜን ኢሰዲኒ ከሰታዬ ጀለዶከቴ ጥያ ኢሳማሰነ ነመት ገዲ ዲሱ ዲጉ ደንዳ የጠላትን ምሽግ ሊያፈርስ የሚችል ነው አሜን ዳኖን ዲና አማዩ አዲገም አሜን አዲገም አዲገም አሜን አዲገም ኢንኒ ጀለታ ኤነመሚ ከሰታ ኤነመሚ ኢንኒ ከሰዶ ከቴ ጥየሳ ገዲሱ ጎዴሳ ገዲሱ ዋነመሚ ዱ ገዲሱ እላ መቃጎፍታ መቃ ኢየሱስን ዳኖን ዲና ለፈጅሩ ከን ዲገም ያቶ አሜን አዲገም ሁምና መቃ ኢየሱስን አዲገም አዲገም መቃ ኢየሱስን አዲገም በኢትዮጵያ ኬሳ አዲገም በአሜሪካ በአውሮፓ ኬሳ አዲገም አዱኛ መረራ አዲገም ለፈጅሩ ዳኖን ዲና አዲገም አሜን አዲገም መቃ ኢየሱስን ሂንደንዳ ጎፍታ አሜን ሂንደንዳ ሂንደንዳ ነው ሂዳቺሰ ከነጎቹ ደንዳ ጋድ ዳኖ ዲና ይላ
lafanni jala dhokatee lafanni jala taa'ee waan hamaa hojjetu waan hamaa raawwatu waan hamaa godhu waan hamaa facaasu waan hamaa dalagu dhiiga dhangalaasu lubbuu balleessu qabeenya barbadeessu biyya jeequ dhibee gadhiisu ni waraanaa keenya mi'a yaraa miti waraanni meeshaa waraanaa keenya meeshaa yaraa nurkan jiru kanaaf kiristiyaanoon amantoon jabaadhaa Amen. Boichi kan keenyaaf kan waaqayyooti ilma diigama daannoon diinaa Amen. lafa toshattoonni gomattuun moortuun xiraartuun salaabiin callalakkooftuun ekera dubbiftuun mooralaattuun wafuurri warri jaatamii ja'a kun wafuurri warri ilmunaantii kun lafanni jala taa'e maqaa Yesuus Kiristoosin hadiigamu. Amen hadiigamu. Inni uqiyaanos jala hadiigamu. Hadiigamu maqaa Yesuus. Garba gurguddaa jala hadiigamu. Amen hadiigamu maqaa Yesuus. Halaasii keessa hadiigamu. Mana mootummaa keessa hadiigamu. Lafa jiru daannoon diinaa hadiigamu. Amen hadiigamu maqaa Yesuus. Ajandaan taane kan oomishu maqaa Yesuus Kiristoosin hadiigamu. Amen hadiigamu maqaa Yesuus. Hadiigamu daannoon diinaa hadiigamu. Amen. Inni barattise, inni nama jeeqe, inni biyya goole, inni dhiiga bare, inni lubbuu bare. Maqaa Yesuus. Inni ola deemaa karaa tambisu maqaa Yesuusin daannoon isaa hadiigamu yeroo. Hadiigamu maqaa Yesuus. Diigami maqaa gooftaa maqaa Yesuus. Amen hadiigamu maqaa gooftaa Yesuus. Hallelujah. Diigami lafa jirtu. Amen hadiigamu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin agaggana gara. Sagalee waaqayyooti kun wangeela. Amen. Ni waraanaa keenya daannoo diinaa. Amen amen. Daannoo diinaa lafanni jala taa'ee xiyyasaa isa hamaa sana gadhiisu diiguu danda'a. Buqqisuu danda'a. Iddootii kaasuu danda'a. Jabaadhaa warri kadhannaatti amantan. Jabaadhaa warri dubbii waaqayyootti amantan. Amen. Hin maddiin biyya keenya keessaas biyya ambaarraas addunyaa mararraa hin maddiin. Amen. Ni waraanaa keenya mi'a yaraa mi'a salphaa mi'ima akkasumaan miidhannoon nurra jiru kiristiyaanota hidhannoon isinirra jiru hidhannoo yaraa miti kana iyyeen isin isa sitti kennameen loli'aati. Amen. Isa sitti kennameen falmi'aati. Isa sitti kennameen wallaansoo qabeeti. Amen. Galanni isaaf haa ta'u. Amen. Sadaffaa bu'aan mi'a waraanaa keenyaa maal godha? Caljannee miti. Caljannee mayyina miti. Caljannee wajjina miti. Caljannee dubbanna miti. Maal godha? Maal hojjeta? Maal raawwata? Hin hojjeta. Hin hojjeta. Amen. Bu'aan mi'a waraanaa keenyaa akkas jedha. Yaada amansiisan qabne isa nama wallaalchisuuf qophaa'ee diiga. Amen. Hallelujah. Galannumtu waaqayyo keenyaaf. Amen. Yaada amansiisan qabne isa nama wallaalchisuuf isa nama dogoggorsuuf isa nama gowwoomsuuf isa nama jeequuf isa nama rakkisuuf isa nama dhiphisuuf isa nama yaaddessuuf isa nama sodaachisuuf qophaa'ee diiga. Yaada amansiisan qabne dhugaa kan of keessan qabne. Amen. Yaada amansiisan qabne. Amen. Amen. Isa nama wallaalchisuuf isa namaan taphachuuf isa nama diiguuf qophaa'ee maal godhamii waraanaan keenya hin diiga. Amen. Diigi Yesuus. Amen. Diigi Yesuus. Amen hadiigamu. Diigi ilma waaqayyoo. Amen. Yaadi amansiisan qabne inni nama wallaalchisuuf qophaa'e inni nama dogoggorsuuf qophaa'e inni saba dogoggorsuuf qophaa'e inni kiristiyaana dogoggorsuuf inni amantuu dogoggorsuuf inni amanaa dogoggorsuuf inni tajaajilaa dogoggorsuuf inni waldaa kiristiyaanaa dogoggorsuuf inni dhaloota dogoggorsuuf qophaa'e maqaa Yesuusiin. Gooftaa Yesuus, Gooftaa Yesuus, Gooftaa Yesuus. Alaa namaa na ciramu. Alaa namaa na ciramu ammayyuu. Amen. Karoorri hamaan karaataaf sagantaa hamaan karaataaf yaadi amansiisan qabne. Hallelujah. Eessaayyuu kan burqu, eessaayyuu kan maddu, eessaayyuu kan ka'u, eessaayyuu kan ba'u yeroo kanaa kaasee lafa jiru kan diigame haa ta'u. Amen hadiigamu. Yaada amansiisan qabne, amansiisan qabne yaada garuu. Hallelujah.
Ndiga Yesus. Amen. Amana me dubbi waaqayyo tindiga da yaadan tan. Indiga. Ndiga dubbi waaqayyo. Indiga. Amen. Yaada man siisan qab. Dhugaadha. Dhaloota balleessu isa dhaloota mancaasu fiilmii ta'u. Meeshaa baraatti ta'u waan garagaraatti gaggaaram. Waan garagaraatti fayyadamu. Eessaayyoo ba'u yaada amansiisan qabne isa nama wallaalchisuuf, isa nama dogoggorsuuf, isa nama gowwomsuuf, isa nama hanxabatuuf, isa nama burjaajessuuf, isa hojiin ala nama gochuuf adeemu. Yesus. Yaadaan isa lalu jaran. Ni waraanaa keenya yaada amansiisan qabne isa nama wallaalchisuuf qophaa'ee hin diiga. Kun sagalee waaqayyooti. Kun wangeela. Kun macaafa qulqulluudha. Mee nan dubbisa. Yaada kun hima miti nan dubbisa. Akkas jedha Qorontos lammaffaa boqonnaa 10 lakkoofsa 4 gubbaarraa. Rakkee wangeela kun haleluuyaa. Waraana kun iyyuu. Waraana mamma sagalee makana waraana. Dhugaadha. Dubbii makana waraana. Dhugaadha. Inni kun humna hojjetu keessaa qaba. Dubbiin kun ijaarana fiiziksii miti, maatimaatiksii miti, baayoloojii miti. Dubbiin kun humna hojjetu keessaa qaban hojjeta. Amen. Kanumatu waraana mi lafa jirtu, waraana mi lafa jirtu, waraana mi lafa jirtu, waraana mi lafa jirtu, waraana mi lafa jirtu. Waraana maqaa Yesuusiin. Kanuma diigaaf daannoo diinaa kanuma diigaaf. Amen. Diigam. Haleluuyaa. Hojjeta sagalee waaqayyo. Hardiif samiin kun sagalee isaan ta'an akkas jedhala. Mi'i waraanaa keenya mi'a da'oo jajjabaa jigsuudhaaf waaqayyo hojjechuudhaaf danda'u malee mi'a namni foonii ittiin hojjetu miti. Amen. Amen. Lakkeedha nan dubbisarra deebi'ee mi'i waraanaa keenya mi'a da'oo jajjabaa jigsuudhaaf waaqayyoof hojjechuuf danda'udha malee mi'a namni foonii ittiin hojjetu miti. Yaada amansiisan qabne isa nama wallaalchisuuf qophaa'ee sin diiga. Amen. Ni waraanaa keenya kana godha. Ni waraanaa keenya kana hojjeta. Ni waraanaa keenya kana raawwata. Daannoo diinaa diiga. Yaada amansiisan qabne isa nama wallaalchisuuf qophaa'ee moo hin diiga. Amen. Waaqayyoof hojjechuu isa nama dandeessisu dhannan keenya waaqayyoof nama hojjechiisu. Bu'aa mi'a waraanaa keenyaa. Arfaffaa innan dubbadhe walitti qabuu barbaadu. Maal godha mi'i waraanaa keenya kun? Maal hojjeta mi'i waraanaa keenya kun? Bu'aan mi'a waraanaa keenya waanuma ogummaa waaqayyootti gufuu ta'e diigee yaada namootaa Kiristoosiif boojisiisa. Amen. Haleluuyaa. Amen. Ela yaaduma ogummaa waaqayyootti gufuu ta'e ogummaa waaqayyoo sate Kiristoosiin akka namni hin hubanne isa godhu san. Gooftaa akka namni hin beekne isa godhu san. Gowwummaa lallabaatiin hin fayyadamtire ogummaa waaqayyooti kun. Ogummaa waaqayyoo sana akka namni hin hubanne isa godhu sana diigeetu yaadi namootaa Kiristoosiif akka booji'amu. Amen. Garaan namootaa Kiristoosiif akka booji'amu. Jireenyi namootaa Kiristoosiif akka booji'amu gochuu danda'a. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Loltoota Kiristoos. Kaayyoon loltoota Kiristoos Yesuus dhumni keenya isa kanadha. Namoonni gooftaaf akka isaan booji'aman. Amen. Booji'amuu jechuun maal jechuun? Harka laachuu. Mo'amuu. Kaayyoon tajaajila keenya, kaayyoon waaqeffannaa, kaayyoon lallaba keenya maal? Namoonni Kiristoosiif akka isaan booji'aman, namoonni Kiristoosiif akka isaan abboomaman gochuudha. Kana bu'aan keenya. Waan biraa waan lallabnuuf hin qabnu jiran. Namoonni qabeenya Kiristoos akka isaan ta'an, qabeenya waaqayyo akka isaan ta'an, sammuu isaanii, qalbii isaanii abeet gooftaa. Ila gidduutti waan naa dhufeen jedha jiran. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusin lapheen kun Kiristoosiif booji'amu. Amen. Garaan kun Kiristoosiif booji'amu. Amen. Namni kun Kiristoosiif booji'amu. Amen.
Hallelujah. Oh, afura kulkul abbano jisi. Abbano jisi ila argadu laphee kan ila argadu garaa kan ila argadu sammuu ila argadu nama kan maqaa gooftaa maqaa Yesuus namni kun siifa boojam. Amen. Seexan ittiin taphatiin biyyi lafaa ittiin taphatiin hojiin foon ittiin taphatiin wallaalummaan ittiin taphatiin ammayyummaan ittiin taphatiin yaa Waaqayyo ittiin taphatiin siifa boojaman. Amen. Kiristoosiif boojamuurra moo kan nama gammachiisu. Dhugaa. Kiristoosiif abboomamuurra wanti nama gammachiisu addunyaa kanarra hin jiru jarana wanti hundumtuu darba wanti hundumtuu inafa wanti hundumtuu kan yerooti. Kiristoosiif abboomamuun garuu Kiristoosiif of laachuun Kiristoosiif booji'amuun garuu inni kan bara baraati inni kan Waaqayyooti inni kan Waaqarraati. Amen. Namni Waaqayyoof abboomamu namni Kiristoosiif abboomamu namni Kiristoosiif harka laachuu caalaa wanta addunyaa kanarratti nu gammachiisu immoo hin jiru. Dhugaa. Warra tajaajiluuf warra hojii Waaqayyoo jennuuf warra waa'ee Kiristoos labsinuuf waa'ee Kiristoos dhugaa baanuuf bu'aan keenya namoonni Kiristoosiif yemmuu isaan booji'aman. Amen. Namoonni Kiristoosiif yemmuu isaan abboomaman. Amen. Waraanaa keenya kun mi'a guddaadha. Meeshaa guddaadha. Kanaaf jabaachuutu nurra jira. Jabaadhaa dillola booji'a ammayyuu. Amen. Maqaa Yesuusiin booji'a. Amen. Keeda dooma nama dubbisee lakkoofsa 5 irraa Qorontos lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 5 waanuma ogummaa Waaqayyoof gufachiisuuf dura dhaabatu hundumaa diinne namatti hin tolu waan inni hundiin waanuma ogummaa Waaqayyoof gufachiisuuf dura dhaabatu hundumaa diinne yaada namootaa Kiristoosiif abboomsisuudhaaf boojina. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Waaqayyo isa hojii ulfina qabeessa kanatti nu waamtee galanni siif haa ta'u. Amen. Waaqayyo hojii isa qulqullaa kanatti nu waamtee galanni siif haa ta'u. Amen. Lakkan jedharran deebi'a jecha kana abee sagalee keef Waaqayyo si haa galatu. Amen. Amen. Waanuma ogummaa Waaqayyo gufachiisuuf dura dhaabatu hundumaa diinne ogummaa Waaqayyo gufachiisuuf dura dhaabatu hundumaa diigne yaada namootaa Kiristoosiif abboomsisuudhaaf. Amen. Kiristoosiif bichisiisuudhaaf. Kiristoosiif bulchuudhaaf boojina. Amen. Amen. Qabeenya keenya akka isaan ta'aniif miti irraa fayyadamuuf miti bu'aa dalgaa irraa argachuuf miti beekamtiidhaaf fudhatama ittiin argachuuf miti Kiristoosiif akka isaan abboomaman gochuudhaaf bu'aan keenya. Amen. Kiristoos nama kana dhuunfadha. Amen. Amen. Gooftaa nama kana dhuunfadha. Amen. Garaan kun siif haa abboomamu. Amen. Namni kun siif haa abboomamu. Amen. An siifan abboomamu. Amen. Warra sirraa tajaajilu siif abboomamu. Amen. Akka Daawit jedhe siif abboomamuudhaaf afurra nu gargaaru irratti dhangalaase. Amen. Dhumni tajaajilaa dhumni waaqeffannaa isa kanaa siif abboomamuudha. Kanaaf boojinaadha. Yaa Waaqayyo siif abboomamuudhaaf afurra nu gargaaru nuuf dhangalaase. Amen. Egaan obboloota koo irraa walitti qabasiniin jedheera. Torbaaf sagalee Waaqayyo naaf kenne. Kanan irratti dubbachaa ture lolatti jabaachuu wallaansootti cimu. Nuyi loltuudha. Loltoota Kiristoos Yesuus gooftichaati. Wallaansootti jabaannu lolatta cimu. Eenyu wajjin wal lolla isa jedhu ilaalleerraa seexanaa wajjin wal lollaa. Seexanaa wajjin kun amma gaafa gooftaan dhufutti amma gaafa goroo gooftaa deemnutti seexana isa kam seexana isa wallaalchifatu seexana isa haxxee seexana isa aarii qabu seexana sana gungilchuu barbaadu kanaa wajjin wal lolla. Lammaffaa humnoota aboo qabaniif gooftummaa qabanii wajjin wallaansoo wal qabu. Sadaffaa machoota hafuurota ammeenyaa isaan kana wajjin wallaansoo wal qabu. Kanaafoo hidhannootu nu barbaachisa. Maali hidhannee molollu? Tokko dhugaa mudhii keenyatti ni hidhannu. Lammaffaa qajeelummaa akka uffataatti uffannee keessa jiraan. Sadaffaa wangeela nagaa lallabuudhaaf akka kopheetti isa kaa'annee adeemu. Arfaffaa
amantii akka gaachanaatti qabannee adeemna. Shanaffaa fayyina keenya akka gonfoo sibiilaatti mataatti kaa'annee adeemna. Ja'affaa sagalee Waaqayyoo akka billaatti qabannee adeemna. Ameen. Kun mi'a waraanaa keenya. Mi'i waraanaa keenya kun immoo maal godha? Bu'aan isaa maal? Tokkoffaa xiyya isa hamaa isa akka abiddaa boba'aa deemsu dhaamsa. Xiyya isa hamaa isa akka abiddaa boba'aa deemuu dhaamsa. Lammaffaa daannoo diinaa jigsuu diiguu danda'a. Sadaffaa yaada amansiisan qabne isa nama wallaalchisuuf qophaa'ee hin diiga. Ameen. Hin diiga. Arfaffaa waanuma ogummaa Waaqayyootti gufuu ta'e diignee yaada namootaa Kiristoosiif boojina. Ameen. Kiristoosiif booji'amu. Ameen. Yaa Waaqayyo Abbaa, yaa Waaqayyo Ilmaa, yaa Waaqayyo Hafuura Qulqulluu Waaqa sadan tokko. Qilleensarras karaa qabda. Duumessarras karaa qabda. Karaan hin jirre keessa karaa qabda. Karaatii fi karaan kana moo Gooftaa sagalee kee nu barsiisuu, sagalee kee nutti dubbachuu, sagalee kee nuuf erguu jaallatte. Yaa Gooftaa torba kana keessatti waa'ee lola hafuuraa nu barsiisaa turte. Dhihoo wajjin akka ta'e lolli keenya nu barsiisaa turte. Hidhannoo keenya nu barsiisaa turte. Wanta mi'i waraanaa keenya hojjetu nu barsiisaa turte. Yaa Waaqayyo ulfina siif laadha, sin galateeffadha. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Ameen. Yaa Waaqayyo waa'ee TV kanaaf si haa galatu. Ameen. Waaqayyo waa'ee sagalee kee kanaaf si haa galatu. Ameen. Obboloota waliin tajaajillu kanaaf si haa galatu. Ameen. Yeroo kana moosin kadhadhaa kiristiyaanota addunyaa mararra jiran hundumaaf maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin hidhannoon Waaqarraa isaaniif haa laatamu. Ameen. Nu hidhachiisi bara hamaa kana. Ameen. Hidhannoo guutuu nu hidhachiisi bara hamaa kana. Ameen. Warra booji'an malee warra booji'aman nun godhin. Ameen. Warra mo'an malee warra mo'aman nun godhin. Ameen. Warra ari'atan malee warra ari'aman nun godhin. Ameen. Warra irra aanan malee warra jala aanan nun godhin. Ameen. Yaa Waaqayyo sagalee kee dhufe kanaan si kadhanna lolli addunyaa kana irratti ba'ee jiru maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kanaa kaasee kan diigame haa ta'u. Ameen. Iyyi diinaa lafa jiru haa rukutamu. Ameen. Haa rukutamu. Bodeen diinaa iyyi diinaa lafa jiru kan rukutame haa ta'u. Ameen. Haa rukutamu. Anattu obboleettii koottu obboleessa koottu mana keenyattu ijoollee keenyattu kan darbatamu. Boloota karaa kanaa nu dhaggeeffachaa jiran mana isaanii ijoollee isaaniitti kan darbatamu. Iyyi diinaa, bodeen diinaa, hafuurri ijaa ba'u diinaa maqaa Gooftaa Yesuusiin lafa jiru kan diigame haa ta'u. Adiigamu. Ameen. Adiigamu maqaa Gooftaa Yesuusiin hin diigamu. Ameen. Adiigamu maqaa Yesuus. Ilmi Waaqayyoo Yesuus hojii seexanaa diiguudhaaf mul'ate jedhamee caafamee jira. Xiyyanni yaa Waaqayyo asiif achi dadarbatu kun maqaa Gooftaa Yesuusiin yeroo kanaa kaasee lafa jiru kan rukutame haa ta'u. Ameen. Haa rukutamu. Daannoon diinaa adiigamu. Da'oon diinaa Adiigamu adiigamu. maqaa Yesuusiin. Adiigamu Gooftaa. Adiigamu maqaa Yesuus. Adiigamu. Ameen. Adiigamu maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos. Ameen. Waldaa kiristiyaanaa kan ari'atu, kiristiyaanota kan ari'atu. Yaada kee keessaa, keeka kee keessaa, sagantaa kee keessaa kan nama baasu. Waaqayyo irratti kan nama dubbachiisu. Yaadi amansiisan qabne inni nama wallaalchisuuf qophaa'e. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin lafa jiru kan rukutame haa ta'u. Ameen. Yaadi amansiisan qabne haa rukutamu. Haa rukutamu maqaa Yesuusiin. Haa rukutamu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin haa Haa rukutamu. rukutamu. Ameen. Kan nama goolu, kan nama jeequ, kan nagaa nama dhawwatu. Inni dhiiga dhugu, inni lubbuu balleessu, lola deemaa kutu. Yaa Waaqayyo inni dhukkubatti gargaaramu, inni siyaasatti gargaaramu. Inni yaa Waaqayyo Gooftaa waan baraa kanatti gargaaramu. Maqaa Gooftaa Yesuus qabee. Maqaa Yesuusiin adiigamu. Ameen. Adiigamu. Arraba namaatti kan gargaaramu, sammuu namaatti kan gargaaramu, taayitaa namaatti kan gargaaramu, afaan namaatti kan gargaaramu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin lafa jiru kan diigame haa ta'u. Ameen. Adiigamu maqaa Yaa Yesuus. Waaqayyo lafa jiru abidda kana nurraa dhaamsi, abidda kana nurraa dhaamsi, abidda kana nurraa Ameen. dhaamsi. Ameen. Nurraa dhaamsi, yaa Waaqayyo nurraa dhaamsi. Ameen. Waanuma ogummaa keetti gufuu ta'e moo ati rukuti.
Amiin. Namoonni akka hin fayyine, namoonni akka gooftaan beekne, namoonni akka gooftaadhaaf hin booji'amne, namoonni gooftaadhaaf akka isaan hin abboomamne kan godhe bara kana maqaa Yesuusiin yeroo kanaa kaasee kan diigame haa ta'u. Amiin. Garaan namootaa siif akka hin bulle, yaadi namootaa siif akka hin bulle, qalbiin namootaa siif akka hin bulle, karaa gara garaa yaa Waaqayyo nama mana kee keessaa baasaa kan jiru, yaada kee keessaa baasaa kan jiru, yaa gooftaa koo harka kee keessaa fudhatee deemaa kan jiru, ituun beekin yaa Waaqayyo nyaatamaa iddoo gadhiisaa kan jiran maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kanaa kaasanii harkaa kan ba'anaa ta'an. Amiin. Harkaa haa ba'an. Amiin. Yaa Waaqayyo boojuu na baay'atu. Amiin. Karaa TV kanaa, karaa YouTube kanaa boojuu na baay'atu. Amiin. Baay'oonni Kiristoosiif harka isaaniif garaa isaanii kan kennanaa ta'an. Amiin. Hafuura qulqulluun gootaa galanni siif haa ta'u. Amiin. Hin hojjettaa galanni siif haa ta'u. Raawwattaa galanni siif haa ta'u. Amiin. Laphee namootaa hafuura namootaa keessa namootaa argachaa waan jirtuuf ulfaadha. Amiin. Dubbiin kee dhageenya kun humna hojjetuuf keessaa qabaa. Hafuuraa yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Baay'oonni booji'amanii kan kee ta'anii akka arginuuf nu gargaari. Sagantaa kana booddee jiru hojii TV'n kun hojjetu warri TV kanarra jiran hojjetu irratti ulfaadhu. Yaa Waaqayyooti nu eegi, nu wajjin ta'i, lola kanatti nu qixxi, amma dhumaatti nu dhaabi. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Amiin. Hallelujah. Amiin. 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 Lubaa Waaqayyo waaqarraa eebba isaa sadhuma hin qabne dachaa bara jireenya keessanii haa eebbisu. Ayyaanni Waaqayyoo dachaa sanirratti ta'u. Tooftaa koof mala koo rukutee na lolee natti ba'e jedhee inni aadee ba'ummoo humna Waaqayyootiin fuula keessan duraa kan galagale karaa keessan irraa bara keessan irraa kan galagale haa ta'u humna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hojiin isaa waan diigame hodee isaa kan isinitti darbachuu barbaadu kan isin loluu barbaadu humna maqaa Yesuusiin karaa keessan irraa jireenya keessan irraa bara keessan irraa dhala keessan irraa mana keessan irraa bara baraan akka waan irraa fagaatu kan fagaatu ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin dhiigisaa isinaa godhu abiddisaa isinaa marsu humni Waaqayyo ayyaanni Waaqayyo dachaa isinirratti ta'u eebbifamaa eebbaaf ta'a lubaa Waaqayyo waaqarraa isinaa eebbisu ergamoonni Waaqayyo isinaa marsa karaa isin baataniif karaa isin galtanitti mo'ichaa gara mo'ichaa ulfinaa gara ulfinaatti Waaqayyo isinaa baasu ibsaa gaararraa mataa diina keessan irra dhaabbattanii ulfina Waaqayyo labsaa Waaqayyo isinaa eebbisu. Hallelujah. Maqaan Waaqayyo bara baraan eebbifamu saba Waaqayyo diinni keenya eenyu akka ta'e Waaqayyo nutti dubbateera. Har'a immoo isa loluudhaan waan argamu xiyyasa akka abiddaa boba'aa asiifacha deemu sana daannoo diinaa sana isa diigu maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u yaada amansiisan qabne isa diigu isa hojii Waaqayyo dura dhaabbatee akka namni gara Waaqayyoon dhufneef tooftaaf mala dhaatee saba hawwatee karaa Waaqayyo irraa deebisuu irratti akka nuyi dammaqnuuf Waaqayyo karaa isaa nutti argisiiseera. Humna kanaan guutamnee ayyaana kana uffannee diina keenyatti baanee mo'ichaan akka adeemnu Waaqayyo ayyaana isaa nuuf baay'isu. Humna isaa nuuf kennu saba Waaqayyo. Ija keenya nuuf baneera. Dubbii kanaan Waaqayyo ija keenya nuuf baneera. Jabaadhaa dhaabadhaa humna godhadhaati diina keessan lolaa. Waaqayyo moo isinii wajjiniin jira. Mo'ichi kan keessanii jiraadhaa ammayyuu manni keessan jireenyi keessan barri keessan eebbifamu fayyaa guutu jireenya guutu isiniif kennu eebbifamaa isiniin jennan waliin turuu keessanii fi sagantaa kana fakkaatuun hamma deebinee wal arginutti nagaa Waaqayyoon nuuf tura faarfannaa kanaan nagaa isinitti dhaamna. Olmaan kee olmaarratti olmaa kamtuunsa kamirra wayyee dhimmaa koo fedhaa si falmaa dhagaameera kan fayyee sinnaa leenjisee aleellaa ogummaa koo lallabadhu gooftaa koo kan keeffaleelaa gaarummaa keetiin nan baadhu gaarummaa kee
mulfatu garummaa kee tinnam batu jaalala kee farjummaa kee bu'aa kee dhufee mulfatu. Febiftee furrisaa koo baattuu dhagaa namoosiftee lubbuu korraas buuftee nagaa gaddeebi'aa wajjin baatee dirree lolaa sinaadheessu hojiin kan kee hunduratti tolaa gameessa koo mokumaa yeedaloo bareedaan siifuma Tokkicha gomma kuma yeedaloo bareedaan siifuma gameessa gomma kuma yeedaloo bareedaan siifuma Tokkicha gomma kuma yeedaloo bareedaan siifuma Silleellisaa sagalee ol kaasee aangoo dhugaasituun kuteessee Silleellisaa sagalee ol kaasee aangoo dhugaasituun kuteessee Silleellisaa sagalee ol kaasee moofaa baarsaasitu tarsaasee Silleellisaa sagalee ol kaasee moofaa baarsaasitu tarsaasee Nan baay'isaa galata kee Nan baay'isaa galata kee Nan baay'isaa galata kee Ormaa binkannaan kan kee Nan baay'isaa galata kee Nan baay'isaa galata kee Nambaay'isaa galata kee Ormaa binkannaan